hidhaan haaromsaa ashaaraa tokkummaa biyya keenyaati. Ashaaraa tokkummaa biyya keenyaati. Ashaaraa tokkummaa biyya keenyaati. Hidhaan haaromsaa Coba dafqaa ibni maanii fi dhiiga uummattoota Itoophiyaa ijaarame. Yeroo ulaa galaana diinaatti. Lagni Abbayyaa lafee dhiiga uummata keenya yookaan gootota keenyaatiin kan ijaaramedha, kan dhalootaatiin ijaaramedha. Har'a ga'uu keenya baay'ee gammannee kanaaf gammachuu keenya dhageessisuudhaaf akka kanatti baheen iddoo kana jira. Waan dandeettii akka dandeettii isaatiin irratti hirmaateeti jiru dhiigaaf dafqaan fidee asiin gahe amma itti fayyadamuudhaaf kan hundiyyuu gammachuudhaan as dhufe. ቋንቋ ሳይለይ ቀለም ሳይለይ በህብረት በአንድነት የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት መደመር ውጤት የህዝቦች መደመር ውጤት የታየበት ህዳሴ ግድባችን ነው ማለት ነው። አርሳ ቃሊ ጉርጉዶ ተቤክቶ ተሜቀ ይወረደመትዩ ለግኒ አባያኩም ሆጂራ ወለ ሆሪፊስ ዳሎተ ኬኛ ዳሎተ ቢየቲቲ ኑረ ደርቤ ኢትዮጵያ ረደርቤ አካ አፍሪካ አካ ዱንያቲ ቡአ ቡሳ ቡአ ጉዳይቲ ነርገነ ቢይ ኬኛቲ እንድራንተ ገረፉን ድራት እቲ ጀነ ጉዳረን ይተደነት ተርካንፈነ ጀነቴ ጋየሮ ጅሩታ ይዲያሩምሳ አንዲሳ ይከኛ ቆፈሚቲ የዱማ ቢያለሱማ ማለቶ ቢልሱማ ብርበዱማ ኬኛ ዋንተ እንጅፈቹ ኬኛን gammachu guddaatu nutti dhaga'ama. Wanti irratti walii galle akka dandeenyu jechaa fi gochaan akka dhugoomsinu injifannoon haaromsa guddicha Itoophiyaa ragaadha. Piroojeektiin kun abjuu dhugoome karoora milkaa'e shoba dafqaaf dhiigaan ijaarame ashaaraa dhaloota haaraan injifannoo Adwaa lammaffaadha. Hidha haaromsi kun kanaan kan dhaabbatu odoo hin taane kan itti aanee jiru kan kana caalfachuun hin danda'amu. Kadangana dangat ummata keenya kan tokkoom surandau ummata keenya kan sochoo surandau mata saba kana mata biyya kana sadarkaa addunyaatti bara qabannaa kanarraa waggootii ta'an keessatti sadarkaa Afrikaa sadarkaa beekamtii argachuu danda'u qabu gochisiisuu kan danda'u hojii guddaan hojjetamaa jira.